Murtii guutoo subscribe godhaa. warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maqaa keenya sin jala beeksisa. مكانك يا أبو قيرنسو أحمد الدجون أنجان. Denuu kana hin jenne baran tokkuma hin jemele. Ayee dhiifama rakkoon qabu. Akkamitti wanti gaafii takka takkaan hawaasa irra deemee gaafachuu jira. Gaafii sanas gaafachuudha ni hayyamta. حيما ما أنقافين يجوا أمة ورموا تيتات هندنو أن يجوا يروح نداهو أن جاهجا. Okay rakkoon qabu. Ilmi baaqeetii haadhateetii khasii obboleessan ta'an eenyu? عامد هذا مثلا. inni abbaa biraati. Mee akkamii beek? المباح هذه. خمات هذه. obboleessi ta'an. عدير المعديرة هذه دخا. المباخدي dhageeffadhu sirnaan ilmabbaaqeeti ummateeti obboleessi ta'an eenyu? جافين كن يرو ده مثلا نورا الفاتحة جرا هم هجي منا نتوه. Imanaa ta'u hayee gaafii bira. Jarraa abbaa gadaa maqaa saaqa dhugaa eenyu? إبراهيم حمدي. Ibrahim Ahmed itti dhiyaate? Itti dhiyaate? Itti dhiyaate? إبراهيم حمد. Hin argane itti dhiyaate? بين جانا إبراهيم حمد تتم بخاتين. Gaafii biraatti si dabarsa? Rakkoon qabdu. Obboleessa keetii maal ta'a? بلازيا Obboleessa galatoomi tan harkattee jirta. Galatoomi obboleessa kee. يا غاني براوني قاعد شو برباجي شو جراته. Wanni biraatis kaa guyyaa olleettis dachaanee si gaafannaa galatoomi obboleessa kee yaa Mamad. يلا خاتني جيتوا أكلمتي هوا أمتها أروهندا هواسهم إن شاء هندا رديم تاني قافي خنا قافي شو دافعني لين بايين سنجلتهم فداتي سنلين جلتهم ما أكلمتي الجبار دان سنينجا. Murtii guutuu maal laamtamee murtii guutuu? مرتقوته كوبي ونينا مرتقوته فدا مو مني أرمو هندنون ورا يوتيوب بيجرتي أرجع منقوتون ثاني أكمل مرتقوته سبسكرايب قولون لا جان. Galatoomi obboleessa kee yaa Mamad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa keenya sin jaan? Maqaan kiyya Bulchaa Muhammad Awwal Lanjan. Bulchaa La Muhammad Awwal. Muhammad Awwal. Aywa. Gaafii takka takkaan hawaasa irra deemee gaafachuu jira. Atis akkam sin gaafadha? Na gaafadhu bareedaadha gaafii natti na gaafattu na gaafadhu. Akkamitti beekte garuu bareedaa ta'u? Nin beeka yaadaan nin beeka. Yaadaan beekte jechuudha. Obboleessa keetii maal ta'a? Obboleessa kiyyaa naaf obboleessa. Obboleessa keetiif hoo maal ta'a? Obboleessa kiyyaafis daranuma jabaattee obboleessuma taaf. Obboleessuma taaf galatame. Ilmi abbaan kee si dhale jechuun abbaan kee si dhale hummaan ta'e si dhalte obboleessa siin taane kami? Hundinuu naaf tokko. Obboleessa siin ta'u inni san. Inni abbaan kiyya naan dhalin obboleessa naan ta'u. Abbaan kee si dhale hummaan ta'e si dhalte obboleessa siin ta'uu hin danda'u eenyu inni san? Inni san hummaan tiyya dhalte naaf obboleessa ta'uu hin danda'u. Abbaan kiyya dhale garaa kiyyaa naaf ta'uu danda'a. Dura gaafii tiyya dhageeffadhu. Nin dhagee. Obboleessa ummatee dhale abbaa kee dhale garuu obboleessa sii ta'uu hin danda'u. Maaliif? Kun kateef maaliif? Aniin beekama gaafii sanii yaadime itti yaadu. Abbaan kiyya namni dhale obboleessuma naa ta'a. Obboleessuma naa ta'a namtichi abbaan kee amma misaaleef abbaan kee yoo obboleessa sii dhale maal sii taate? Obboleessa inni dhale abbaa kee dhale ummatee dhale garuu obboleessa sii ta'uu inni sanii eenyu inni san? Mungkin gaduwa maal jeeti yaade yoo abbaa kiyya jeefaa malee maal jeeti yaade? Abbaa kee ta'u galatame amma hayee tabiraatti si dabarsamma jaarraa abbaa gadaa maqaan isaa ka dhugaa eenyu? Wallahi antana naaf hin galu. Akkamitti siif hin galle? Wanni naan galleef
jaarraa abbaa gadaa kana maqaa isaa kan akkasitti yoo nama gaggaafadhee addaan duraan barnoomsa qabaadhe malee ammatti kana baradhee siimuu danda'u. Dhuga googila yoo sentee harkachuu dandeessa gaayitee. Ati almuhim maqaa isaa jaarraa abbaa gadaa ta'uu beektaman beekte. Niin beeka. Maashaallah. Akkasumatti seenaa isaatiillee baradhu hayyoota hafallee akkasuma barachuun dirqama guyyaa olii akkamatti deebi'ee si gaafadha nama biraa. Wallaahi tana wanta hojii manaatiif nuu kanne. Galatoomi akkasitti nu wajjin gaaffii deebisaa keenya gaggeessuudhaaf galatoomi siin jaa Ahmad Awwal. Hayyaatilleen akkasuma na gaafachuudhaaf galata guddaa shukran habiibi qalbi. Galatoomi. Tonni mirtugiidoo gaaffiilee amman dura deddeebinee uummatarraa hawaasarra gaafachaa turre isiniif deebisuudhaaf takka lama jennee jira. Dura irratti obboleessa keetiif maal ta'a dhugaa siin jaan obboleessuma keeti. Haa haboo jiru jira haa eessuma jiru jira. Laakiin obboleessuma keeti obboleessuma isaa ta'a jechuudha. Lamada ilmi abbaan keessi dhalee hommaan ta'e dhalte obboleessa keen ta'een eenyu dhugaa siin jaan matuma keeti jechuudha. Cinqamtee bakka biraa barbaaddee tuni afaan keenya balleessuu irratti hojjechaa jirra. Akka itti bashannantanii fi akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Keessattuu jaarraa abbaa gadaa akkamitti wallaalamuu qabdu ture. Jaarraa abbaa gadaa Abdulkariim Ibrahim Hamidi. Kanaafuu beekuu qabdan maqaan isaa haa dhugaa haa qabsoo immoo jaarraa abbaa gadaatti namoota beekaa. Hayyoota keenya biraallee akkasumatti beekuun barbaachisaadha irra deebinee amma isin gaafachuuf teenya hordoftoonni murtii guutoo keessattuu sheer laayik godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaadha. Warreen sabiskiraayib hin godhinis sabiskiraayib godhaadha. Nu faana tura isiniin jenna ammas irra deebi'ee sabiskiraayib sheer laayik godhuudhaan nu faana tura.